ተሰቀለ በሶስተኛውም ቀን ከሙታን ተነሳ ሞትን አሸንፎ የይሁዳ አንበሳ Nageenyi fi araarri jaalalli waaqayyoo lafaaf iddoo jirteetti isiniif haa baay'atu. Hordoftoota amantaa kiristaanaa baga guyyaa du'aa ka'umsaa fayyisaa keenya gooftaa keenya qoricha addunyaa Yesuus Kiristoosin baga ittiin isin gahe. Waaqayyo gooftaan kan du'aa ka'umsaan nu gahe ol ba'uudhaan nagaadhaan achiin nu haa ga'u. Kabajamtoota hordoftoota maatii chanaalee kiyyaa egaa irra hedduun keenya yookiin immoo hundumti keessanuu biyya namaatti argamtan akkuma kiyyaa warroota maatii keessa waliin jirtan miti waan taataniif isinitti hin dhaga'amin isiniin jedha ayyaanni waggaa waggaadhaan dhufa yoo fayyaa ta'an yoo nagaa ta'an maatiin keenya lafaaf bakka jiranitti fayyaa nagaa nuuf yaa ta'anii guyyaarraa kanayyuu dammoo fayyaa nagaa ta'anii hojjechaa nyaachaa dhugaa dabarsuun iyyuu bakka jiranitti ayyaana dabarsuudha ayyaana kabajuudha waan ta'eef waaqayyo gooftaaf galanne yaa ta'u kan fayyaa nuuf kenna jennee waaqayyo galateeffachuu qabna dhugaa dubbachuuf tokko faratti yeroo ayyaana namni boo'u yeroo ayyaana namni kaffaamu hanuma jedhee yaada. Sababni isaa ijoollee hedduun guyyaa ayyaanaa bilbilarreen bilbilanii gara biyyaa ani gara biyyaa bilbiluu miti ijoollee asuma biyya kana jiran jala sagaleen kaa'uu fi sagalee isaanillee hin dhaggeeffadhu jechuudha. Miidiyaa jechuus na yaada amma tokko sagantaalee ayyaanaa arguurree hin barbaadu jechuudha maaliif baay'ee tokko natti dhaga'ama garaan na badaa biyyarree ayyaanni osoo hin geenye dura torbee tokko dura akkas bilbilaman akkasumas ayyaana duubarree dafee hin bilbilu yoo ta'e torban tokko guyyaa 10 booda. Kanaafuu dammoo bara kana jijjiiramee jira galata waaqayyo isinirree jijjiirama isiniin jedha maaliif namoonni hedduun fayyaa isaanii dhabanii mana yaalaatti gizee isaan dabarsan namoonni tokko tokko immoo biyyuma isaanii irra ta'anii jechuudha mana yaalaa keessa kan oolan jiru guyyaa kana du'e namni awwaalamurree hin dhabamu jechuudha akka carraa kan keessa immoo ani fayyaa qaba nagaan qaba yaa waaqayyo galata jedhee natti fakkaata yaa barachuus yoo baanne umuriin keenya dabalaa dhufu wanta arginurraayis wanta dhageenyurraayis kan ka'e sammuun keenya ballachaa fi guddachaa akkasumas yaadan bilchaachaa amma dhufnu natti fakkaata bara kana garuu galata waaqayyoo manatti iyyuu fakkaanne fulbaanumarraa iyyuu kaasee waaqayyoon hundaaf guyyaa qaba waan ta'eef waan nan fayyaadha waan nan nagaadha waaqayyo gooftaan biyya kiyya fayyaa nagaa fayyaa nagaa yoonaaf godhe anis fayyaa nagaa koo yoon ta'e gaafan biyya kiyya galanis akka biyya kiyyaatti hin kabaja jedhee waan hin ofamansiiseef uumanatti hin fakkaatu waaqayyo gooftaaf galanne haa ta'u isiniin jedha isin hundumti keessan lafa bakka jirtanitti warroota dhukkubsatan yoo yaadattan namoota wanta garaagaraa yoo yaaddanii waan na fayyaadha bakka jiranitti iyyuu nagaa ta'anii ooluun gaariidha guyyaan kamiyyuu ayyaana jechuudha kanaaf waaqayyo gooftaan nama isa galateeffatu nu haa taasisu isiniin jedha baga ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosin bageettiin isin gee bakka keenya hidhamee bakka keenya garafame hidhaati kan nuyi kee gooftaa keenya maqaan isaa yaajajamu bara hanga baraatti galata duwwaadha isaaf wanti kaffalamu hin jiru ayyaana gaarii isiniif haa ta'u isiniin jedha akkasumas hordoftoota amantii musliimaarree ramadaanni darbuudhaaf torbee tokko qofatu hafe jechuudha. Ayyaana ramadaanaatti dhiyaachaa jira waaqayyo gooftaan kan nagaadhaan ayyaana keenya nu gee isinis waaqayyo gooftaan nagaadhaan ayyaana keessanii nu gee to'e Eid Mubarak jechuudhaan nu haa ga'u isiniin jedha fayyaa nagaa ta'a jajjabaadhaa obsaa hin kaffaaminaa hin boo'inaa isiniin jedha maaliif yeroo bochaan namoota dhukkubsatan namoota guyyaa kana du'an waa hedduutu jira waan ta'eef nuti immoo fayyaa qabna nagaa qabna jedhaati. Waaqayyo keenya kan kaffaltii tokko malee nagaa nuuf kenne kan kaffaltii tokko malee fayyaa nuuf kenne waaqayyo galateeffachaa oolaa isiniin jedha ayyaanni ayyaana gaarii isiniif haa ta'u waaqayyo gooftaan nagaa nuuf yaa kennu fayyaa nuuf haa kennu.
ተባሏል። ሥጋው በዚያ የለም ኢየሱስ ተነሷል። ሕያውን ከሙታን መሃል ለምን ፈለጋችሁ? ተነስቷል ጌታ ተነስቷል ሰላማችሁ። ሕያውን ከሙታን መሃል ለምን ፈለጋችሁ? ተነስቷል ጌታ ተነስቷል ሰላም ለሁላችሁ። ነፍሴን የመለሰው ከኃጢአት ጎዳና ጌታዬ ተወስዷል ስትል በእንባ ሆና ለምን ታለቅሻለሽ ሲላት የነበረው የአትክልት ጠባቂው አይደለም ጌታ ነው። ሕያውን ከሙታን መሃል ለምን ፈለጋችሁ? ተነስቷል ጌታ ተነስቷል ይብዛ ሰላማችሁ። ሕያውን ከሙታን መሃል ለምን ፈለጋችሁ? ተነስቷል ጌታ ተነስቷል ሰላም ለሁላችሁ። የጌታን መነሳት አትጠራጠሩ። ጴጥሮስም አትሂድ ወደ መቃብሩ። ቅዠት መስሎ ዜናው ከቶ አይታያችሁ። የሆነው ድንቅ ነው ይቀበል ልባችሁ። ሕያውን ከሙታን መሃል ለምን ፈለጋችሁ? ተነስቷል ጌታ ተነስቷል ይብዛ ተነስቷል ይብዛ ሰላማችሁ። ሕያውን ከሙታን መሃል ለምን ፈለጋችሁ? ተነስቷል ጌታ ተነስቷል ሰላም ለሁላችሁ። በሲኦል ባልተወን አከበረን ጌታ ሰላምታ ወጀልን አለን በጸጥታ። መውጊያው ወዴት አለ ብለን የዘመርነው በትንሣኤው ብርሃን ሞት ድል ተነስቶ ነው። ሕያውን ከሙታን መሃል ተነስቷል ጌታ ተነስቷል ይብዛ ሰላማችሁ። ሕያውን ከሙታን መሃል